السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركا فونا جرت وبقى نجراتن. الحمد لله نسفارو ربي نجزرة. نموني channel kanaaf haarataatan subscribe share like nuuf godha. warroonni ammoo maatii taatan barnoonni kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif share godhaa namatti affeera. Guyyaa har'aa wanti nuti ilaallu akkaataa viidiyoo irraa sagalee fi viidiyoo addaan baasan wajjin ilaalla. Inni isin agartan kun viidiyoodha. Viidiyoof sagalee adda baasnee yoo barbaanne sagalee keenya irratti haasa'us yoo barbaanne ni dandeenya. Yookiin ammoo sagalee viidiyoon adda baasne viidiyoo biraa irratti galchinee edit gochuu dandeenya. Haala ittiin hojjennu isin agarsiisaa nafaana tura. Awwal irratti haala kanaan gad dhoofna. Layer irraa fidannee dhufnee image irraa fidee dhufee jiraani. Haala kanaan suurichi gad dhoofna. Haala kanaan ni agartu jedhee yaada. Viidiyoodha kun amma. Haala kanaan crop biran deema. Eeyyaman kennaa fi maal godhaa ni xiqqeessa. Bakka hin barbaanne irraa muree darbuudhaaf haala kanaan ni xiqqeeffadha. Shape yoo barbaade shape haala kanaan itti godhuu danda'a. Akka geengoo ta'u walakkaas yoo barbaade haala kanaan tolchuu danda'a. Shapein kanaaf nu gargaara. Haala kanaanis yoo barbaade akkaataa inni itti mul'achuu barbaadu haala kanaanis yoo mul'isuu barbaade shape itti tolcha ammoo maal godhaa bakka kana bakka duwwaa kana dhahaa. Haala kanaan irraa muramee badee jira amma. Maal godhaa zoom as godha viidiyoo kana zoom godhaa haala kanaan zoom godhaa amma ni tabsiisame. magaalaa Shaashamannee irraa yaa asii nageellee asiitti iddoo kun yaa arsii irratti warra hirmaatanii magaalaa Shaashamannee irraa namatti tolu hedduu namatti tolanii ka gabbarri illee akkasitti xiqqaate keeyrimaa fi amma maal gonaal tokkoof irratti viidiyoo kanarratti layer viidiyoo kanarratti gattunnaa yeroo takkaaf maal goonaa sagalee fi viidiyoo kan addaan baasuuf deemna. Gad deemna akkanumatti haala kanaan gad deemna. Extract audio bakka dhufu kana irratti dhoofna haala kanaan. Extract kana irratti yoo gaafa dhoofne haala kanaan amma adda ba'ee jira. Viidiyoo fi sagaleen addaan ba'ee jira. Yoo barbaanne amma sagalee kana irraa maal goona delete goone irratti haasofna. Akkaataan irratti haasofnu rekoordii kana qaqqabnee irratti haasofna. Haala kanaan irratti haasofna amma maal ta'a? Haasofni ana haase kun viidiyoo kana irratti dhufee galaa okay jennaan. Dhageeffadhaa. Abbootiin gadaa magaalaa Shaashamannee irraa yaa arsii irratti hirmaatanii jiru. Aadaalee baddee deebisuu fi akkasuma sirna fuudhaaf heeruma keessatti mari'achaa turanii jiru. Haaluma kanaan gabbarri haala kanaan sagalee isaanii fi viidiyoo adda baasnee irratti haasa'uu yoo barbaanne namoota gara garaa irratti diiwuchi gochuu yoo barbaanne sagalee irratti galchinee haala kanaan edit gochuu dandeenya. Sagalee suuraa qofa fudhannee sagalee irraa gannee sagalee keenyaan bakka buusuu dandeenya.
wantoota garaagaraa irratti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo jaalanne suuraa bareeda tokko yoo jaalanne nashiidaa bakka buusuu dandeenya. Wanta biraatis akkasumatti bakka buusuu dandeenya. Haala kanaan addaan baafna. Amma maal goona? Of duuba deebina. Mee sagalee koo kana diileet godha. Sagalee amma diileet godhee jira. Viidiyoo kanas diileet godha. Leeyariin tuqa, miidiyaan tuqa. Viidiyoon isa kana haala kanaan fidee jira. Irra cuqaasaa al tokkoof bakka hin barbaanne kutee irraa gata. Korooppiin jedhaani haala kanaan ni xiqqeessa. Xiqqaateera gad tuqaan haala kanaan zuumiin taasisa. Zuum as godha. Zuumii yoo godhe amma sagalee fi viidiyoo adda baasuu deemna. Al takkaaf irra cuqaasa. Gad bu'aa adda kana. Bakka kanarra dhufa. Haala kanaan addaan baasee jira amma. Amma maal godhaaf viidiyoo isaanii kana gatee bakka kana sagalee isaanii kana suuraa biraa bakka buusa. Diileet bakkattu kana in tuqa. Amma haala kanaan suuraan isaanii irraa badee sagalee bichaa barbaade haala kanaan idiit gochuu danda'a. Yaa qabna yaada magaalaa Shaashamannee irraa yaa asii magaalaa Shaashamannee abbootiin gadaa hawwan siinqee qeerroon ibiddiin haala kanaan sagalee suuraa irraa murree ganne sagalee qofa hambifannee jirra. Amma maal goona? Bakka kana yoo barbaanne suuraa baagiraawundii bareeda bakka buusna. Haala kanaan imeej asseet irraa fidadhee jira. Baagiraawundii bareedaadha. Haala kanaan baagiraawundii sagalee sanii haala kanaan fidee jira. Amma yeroo taasifnu yeroo taphatu haala kanaan shaalafa baane kannee baana hayyee ani maqaan kiyya abbaa gadaa usuusee bulchaati magaalaa Shaashamannee irraa yaa asii nageellee asiitti iddoo addaa hara laangannoo gubbatti yaa haala kanaan bakka buufne jenna. Amma wanti gochuu qabnu animeeshin gooname. In animation overlay running goona. Akka bareedoo barbaanne running goona. Haala kanaan yeroo haasaan nuti hayyee ani maqaan kiyya abbaa gadaa haala kanaan tolchuu dandeenya. Irra gad dhoofne iskiriin fuul gochuu yoo barbaanne wanti kana fuula kana guutuudhaaf akka moggaan isaa kunniin yookaan gurraacha adii yookaan jalaan taane fuul iskiriinii gochuudhaaf yoo barbaanne akkanattis zuum goonee gochuu dandeenya. Yookiin ammoo ispiliit iskiriinii kana haala kanaan
on goone tolchuu dandeenya haala kanaan. Shaakalliin keenya kanarraa kana fakkaata. Sagalee fi viidiyoo adda baafne yoo barbaanne suuraa irratti haasa'uu dandeenya. Yookiin ammoo yoo suuraa irratti haasa'uu hin barbaanne sagalee baasne sagalee fi viidiyoo gargar baasne sagalee sana ammoo baakgiraawundii suuraa biraa goone yookaan nama gooneellee itti haasa'uu dandeenya. Haala kanaan adda baafne baakgiraawundii waan biraa bakka buufne sagalee itti fayyadamuu dandeenya. Barbaannu viidiyoo nama san finne sagaleen adda baasne sagalee keenya bakka buusne ittiin haasa'uu dandeenya. Haala kanaan itti fayyadamna. Haala kanaan yoo finne maal goona? Mallattoo kana gattuudha. Haala kanaan seef gochuudhaaf